Nagaa akkam jirtan hordoftoota Nagaa TV baga deebitanii gara chaanaalii keenyaan nagaadhaan dhuftan. Chaanaalii kanarratti barumsa afaan Ingiliffaa afaan Oromootiin akkasumas afaan Amaariffaallee warri baruu barbaadan kan irratti baratanidha. Kanaaf chaanaalii kana sabiskiraayib akkasumas warroonni haarawaa taatan jechuudha. Viidiyoo kana immoo jaalattan laayik godhaa. Laayik yoo gootan namoota hedduu bira gahuu danda'a waan ta'eef jechuudha. Akkasumas ammoo hiriyoota keessaniifis sheer gochuun irraanfatinaa. Yaada yoo qabaattan illee immoo koomentii irratti nuuf barreessaa jechuudha. Kanaaf barumsa yeroo hunda afaan Oromootiin bifa salphaa fi bifa nuuf galuu danda'een keessattuu warroota eegaltoota yoo taatan afaan Ingiliffaa akkasinitti ulfaatu yoo taatan chaanaaliin kun baay'ee isin gargaara waan ta'eef hedduu kana boodallee barumsa hedduu baranna waan ta'eef nu waliin turuu hin irraanfatinaa jechuudha. Kanaaf har'a maalidha kanan isiniif qabadhee dhufe jechoota kana mee ni beektanii? Kan asirratti wanti jedhan kana jechuudha. Jechoota asirratti work, clean, play, learn, study, read, help fi wait jedhan jechuudha. Jechoota kana isin barsiisuu fi miti kanan dhufe jechuudha. Jechoota kana qofa osoo hin ta'in jechoota kana fayyadamnee akkamitti seenteensii tokko yookaan ammoo hima tokko ijaarree himni sun ammoo kan hiika wayii qabu jechuudha. Hima tokko fakkeenya work kan jedhu hojii jechuudha. Work kan jedhu hojii jechuudha. Ani nan hojjedha akkamitti jettan I am jettaniitoo kan ittiin fayyadamtanii jechuudha. Amma jechoota asirra jiran kana I am kan jedhu waliin wal qabsiisuufi jechuudha. Kanaafiyyuu jechoota kana work, clean dura isinittan himaa qabadhaa jechuudha. Maal jechuu akka ta'e. Kulana ammoo jecha yoo ittiin ijaarru yookaan hima yoo ittiin ijaarru isin dhibuu jechuudha. Okay. Tokkoffaan maal jedhaa? Work jedha. Work jechuun hojjaa jechuudha. Kanaafiyyuu gara fuulduraa immoo maal laallaa? Ani nan hojjedhaa kan jedhu akkamitti ijaarraa kan jedhu isin immoo inni ni hojjetaa isheen ni hojjettii kan jedhu koomentii irratti naaf barreessitu jechuudha. Okay. Clean, clean, clean qulqulleessuu yookaan qulqulluu jechuudha. Play sadaffaarra kan jettu jechuudha. Play jechuun ammoo taphachuu jechuudha. Taphachuu, play, taphachuu. Afuraffaarra immoo gara gadii jechuudha. Learn jennee dubbisnaa. Learn barachuu jechuudha. Learn jechuun barachuu jechuudha. Okay. Amma immoo sun study jedha. Okay. Osoon isinitti wanti jedhaa study karsariin iddoo jirtu sana jechuudha. Study qo'achuu jechuudha. Read. Read jechuun ammoo dubbisuu jechuudha. Help. Help jechuun ammoo gargaaruu jechuudha. Si gargaaraan jira fa'aa akkamitti akka jedhamu ni ilaalla. Inni biraa immoo wait. Wait jechuun eeguu jechuudha. Kanaaf jechoota kanaan mee akkamitti hima uumna kan jedhu ilaallaa jechuudha. Okay. Sentence using I am jedha. Himoota I am fayyadamneetoo jechuudha. Nu jechoota fayyadamnu dura isinitti agarsiiseen jira. Maaliifii gulana giraamariin isaa kaaveriin isaa akkasinitti hin ulfaanneef jechuudha. Kanaafiyyuu I am I am ani akka jechuutitti yookaan ana akka jechuutitti fudhadhaa jechuudha. I am jechuun. Okay. Tokkoffaan maal jedhaa? I am working. Work jechuun maal jechuudha jennee? Hojiidha jenne. Kanaafiyyuu ing foormii yoo qabaate yookaan ammoo dhumarratti ing yoo qabaate wanti sun amma hojjetamaa akka jiru agarsiisaa jechuudha. Sirriitti qabadhaa ilaalaa asirratti. Wanti tokko amma hojjetamaa yoo jiraate maal agarsiisa jechuudha? ING'n dhumarratti itti dabalamaa jechuudha. ING yoo daballe immoo maal dabaluudha? I working hin jedhamu. Fakkeenyaaf I tana fudhannee achi booda immoo kana utaallee am kan jedhu working hin jedhamu. Asitti yookaan aamiin galuu qabaa yookaan ammoo is faa wanti jedhaman are kan jedhaman galuu qaban. I'n kun yoo kan jijjiiramu ta'ee jechuudha. I'n kun yoo kan jijjiiramu ta'e. Okay. Kanaafiyyuu I am working. I am working. Isinii barreessee jira. Asirratti illee akkamitti akka dubbatu maal jechuudha? Hojjechaan jira. Dura work kan jedhu hojiidha jennee amma immoo hojjechaan jira jechuuf working. I am working jenna. Ani hojjechaan jira jechuudha. I am ani hojjechaan jira yoo jennu iyyuu ani kan jedhu keessatti ni qabata waan ta'eef jechuudha. Kanaaf tokkoffaan kun I am working jedha. Okay. Lammaffaan I am cleaning. I am cleaning jedha. I am cleaning. Yaa'u jecha kanan cinaatti isinii barreesse dubbisa warri isin rakkisuuf yaa'u direct gonkumaa direct walitti
waliif fakkaatu garuu hamma isin gargaara waan ta'eef jechuudha. I am cleaning. I am cleaning. Maal jechuudha? Qulqulleessaan jira jechuudha. Qulqulleessaan jira. Okay. Gara sadaffaa deemnaa. I am playing. I am playing jedha. I am ani playing. Taphachaan jira. Play jechuun taphachuudha. Wanti sun wanta amma hinna ammeennaa ni beektanii wanta amma hojjetamaa jiru agarsiisuudhaaf maal jenna jechuudha. Playing yookaan ammoo ING'tti daballee ta'u wanta amma hojjechaa jiru yookaan taphachaa akka jiru agarsiisuu dandeenya jechuudha. Ani taphachaan jira yookaan taphachaan jira jedha jechuudha. Afuraffaan ammoo I am learning. I am learning jedha. Ani barachaan jira. I am learning. Learning jechuun barachuudha. I am learning. Barachaan jira. Barachaan jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Okay. Inni shanaffaan ammoo I am reading. I am reading. Read jechuun dubbisuu jechuudha jennee jira. Kan ammoo ani dubbisa gara keenya yoo finne immoo jechuudha. Gara keenya yoo finne immoo I am reading. Ani dubbisaan jira jechuu barbaanne I am kan jedhu ani kan jettu tana itti daballaa read kan jettu tanatti ammoo ING yookaan ammoo gocha amma hojjechaa jiru agarsiisuuf itti daballaa jechuudha. I am reading. Ani dubbisaan jira. Dubbisaan jira. Dubbisaan jira. Okay. I am studying. I am studying. Kun immoo asirratti maal agarsiisa? Study jechuun qo'achuudha. Qo'achuudha. Kanaaf I am yoo jennu immoo ani studying qo'achaan jira kan jedhu agarsiisa waan ta'eef jechuun wanta amma hojjetamaa jiru. Kanaaf I am yoo itti dabalu immoo I am studying. Ani qo'achaan jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Ani qo'achaan jira yookaan qo'achaan jira. Yaa ani kan jettu kan hangataa jiru qo'achaan jira yoo jedhe of keessatti ani kan jedhu akka qabatu hubachuu qabda waan ta'eef jechuudha. Kun ammoo I am helping. I am helping. I am helping. Help jechuun gargaaruu jechuudha jennee jira. Helping yoo ta'e immoo wanta amma hojjetamaa jiru akka gargaaraa jiru kan agarsiisudha. Fuulduratti immoo I am waan ta'eef ani kan jedhu agarsiisa. Kanaaf gargaaraan jira. Eenyu ati? Gargaaraan jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Kan saddeettaffaa immoo inni dhuma I am waiting. Wait jechuun eeguu. I am waiting yoo jedhe immoo eegaan jira. I am waiting. Eegaan jira kan jedhu agarsiisaa jechuudha. Kanaafiyyuu saddeetii jechoota saddeet fayyadamnee ani kan jedhu waliin wal qabsiisnee ani nan gargaaraa, ani nan eegaa, ani nan qo'adhaa, ani nan dubbisaa, ani nan gargaara kan jedhu kanneen ilaallee jira. Isin ammoo maal gootan jechuudha. Mee jechoota kanneen fayyadamaa ta'u help kan jedhu kanaa jechuudha. Amma kan nuti ilaalle I kan jedhuun. Isin ammoo akkam gootanii he kan jedhu. He fi she kan jedhuun. Fakkeenyaaf inni gargaaraa jira, isheen gargaaraa jirti kan jedhu jechuudha. Fakkeenyaaf he is waiting. He is waiting. Fakkeenyaadha kuni. Akkasuma isinis fakkeenyaaf she is reading. Jechoota barbaadan, himoota barbaadan wanti jechuu dandeessanii jechuudha. Garuu jechoota asirra jiran tana osoo fayyadamtanii saddeettan ta'a. Sana booda I am kan jettu sana gattanii kan keessan jechuudha. She yookaan he fayyadamtanii. Kanuma jechuudha viidiyoon keenyarraa akka irra fayyadamtan abdiin qabaa. Barumsa afaan oromootis jalqabarraa dubbisa barachuu barbaadan warroota barbaadanis yoo jiraatan nu dubbisuu danda'an jechuudha. Jalqabarraa koorsiiwwan qopheessinee ni jira waan ta'eef ni barsiisna. Kanuma bakka martatti nagaa naaf ta'a. Baay'eenis jaalladha.